hawaasa Oromoon kutaan Nevada magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatan maraaf hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas jiraatu koree qindeessitu deeggarsa uummata OMN wajjin ta'u sadaasa 17 bara 2021 galgala sa'aatii 6 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatu martuu qophii kanarratti kan hirmaatanii waamichi dhiyaateera. Director olaanaan OMN Muhammad Abbash, ulaalaan muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Hampitara Hotel 4795 Dean Martin Drive Las Vegas. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 702-579-1955 fi 702-445-9648 Kottaan hariiroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. OMN utubuun saba bal'aaf sagalee haa taanu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Las Vegas, Nevada, USA. Balaa hongee aanota gammoojjii godina Baalee muudate hordofee duulli deeggarsa sassaabuu adeemsifamaati jira. Oduu keenya har'aa kanaan jalqabna. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti kan argamtu aanaa Jillee Dhumuggaa magaalaa Sanbatee guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay to'achuu hordofee waraanni Abiyyi Ahmad halkan edaa sa'aatii 4 irraa jalqabee xayyaaraan haleelaa buluu jiraataan naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti hime. Faayisaa Eliyaas Toqandeesse. Muddama siyaasaa fi waraana Itoophiyaa raasaa jiru hordofee giddugala wal morkii siyaasaa Itoophiyaa kan taateen Oromiyaa keessatti labsiin uggura sochii labsame. Oduu keenya biraatiin sirni bilisiginnaa dhalattoota Tigraay Finfinnee fi guutuu biyyattii keessatti hidhamaa jiran akka booji'amtoota waraanaatti dhiyeessaa jiraachuun saaxilameeti jira. Oduu keenya biraatiin Somaaliyaa waraana gamtaa Afrikaa keessatti tajaajilaa kan turan loltoota Ugaandaa irratti murtee du'aa murteessite. Sadaasa 16 bara 2021 guyyaan kibxataa oduu har'aa dursuun kan isin faana turoonna himaa Umari. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork kun dabaree oduu idileeti. Oduu idilee raatan isinitti himtu Anneemaa Umari. Oduu keenya jalqabaatiin balaa hongee aanota gammoojjii godina Baalee mudate hordofee duulli deeggarsa sassaabuu adeemsifamaa jira. Aanota horsiisee bulaa gammoojjii godina Baalee kanneen akka Raayituu, Sawweenaa, Daawwee Sarar, Daawwee Qaachan, Gurra Dhaamolee, Beeltoo fi kanneen biroo keessatti beeyladoonni hedduun yoo dhuman kuma kurnootaan kanneen lakkaa'aman kufanii jiru. Siraaj sabaaf dabalata qaba. Gaalli kana keessa ammoo gaala gara 18 ogoroota fi gaala gurguddaa silaa garteetti elmatan keessa gaalli 18 keessa dhumee jira. Aanota horsiisee bulaa gammoojjii godina Baalee kanneen akka Raayituu, Sawweenaa, Daawwee Sarar, Daawwee Qaachan, Gurra Dhaamolee, Beeltoo fi kanneen biroo keessatti beeyladoonni kuma hedduu lubbuu yoo dhaban kuma kurnootaan kanneen lakkaa'aman kufaniiti jiru. Aanota hongeen kun itti hammaate keessa aanaa Daawwee Sarar keessatti beeyladoonni 2480 ol yoo dhuman gaala, re'ee, hoolaa fi loon dabalatee 14800 ol kufaniiti jiru. Aanama kana keessatti namoonni 22600 ol balaa beelaatiif saaxilamuuf deeggarsa tantamaa barbaadu isaanii odeeffannoon OMN dhaqqabeen mul'isa. Aanaa Raayituu gandoota akka Baakkoom, Hara Adiim, Qarree Xuuleen, Fincoo, Bara Diimtuu, Harbucaa, Ardaa Nagayaa, Dhaddacha Fardaa, Faaltee fi Borooree keessatti sababa hongeetiin beeyladoonni baay'een dhumanii akka jiran jiraataan aanichaa dubbifne OMN itti hime. Aanaa Sawweenaa gandoota akka Haxaawwii, Digaluu, Arreeleem, Waangaya, Burqaa, Dharroom, Cirracha, Sororoo, Biyyoo, Kurriftuum, Dhalee, Mandooyyuu, Dikee, Gurraacha, Hadaahoo fi Caccabaam, Goraa fi Hacuraa keessatti
keessatti haaluma wal fakkaatuun gaagaamni beeyladoota danuu irra gahaati jira. Aanaa beeltoo kan buqqaatonni baay'een daangaa naannoo Sumaalee irraan bara 2017 buqqaan keessatti argaman keessattis balaan hongee kun gandoota akka Addeellee, Bahimaam, Gubisaam, Qorboo fi Gooroo Raayyaa dhaheeti jira. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Daawwee Qaachanii fi kanneen biroo keessattis balaan hongee kun mudatee babal'ataati jira. Balaa hongee mudatee lubbuu beeyladoota hedduu gaaga'ee lubbuu namaatti darbaa jiru kana qolachuuf duulli deeggarsa sassaabuu fuula miidiyaa hawaasaa irratti adeemsifamaati jira. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaan fuula miidiyaa hawaasaa irratti chaalenjii qopheessuun duula deeggarsa sassaabuu irratti argama. Fuula miidiyaa hawaasaa irratti suuraa maxxansuun baay'ina laayikii, sheerii fi koomentii yookaan yaada argataniin deeggarsa kan taasisaa jiran fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa kunis tooftaa deeggarsa ittiin sassaaban keessaa isa tokko ta'aati dhufe. Haaluma wal fakkaatuun ji'a tokko dura duulli deeggarsa uummata Booranatti balaa hongeetiin miidhamee fi Wallagga Bahaa keessatti humna finxaalessa Amaaraatiin buqqaasifamaniif taasifamaati ture. Miidiyaan hawaasaa meeshaa uummanni Oromoo ittiin wal gargaaruu fi rakkoo gama siyaas diinagdeetiin Itoophiyaa keessatti irra ga'u karaa ittiin ibsatu erga ta'ee bubbuleetii jira. Manni murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo obbo Jawaar Mohammad fa'aa akka dhaggeeffate abukaattoon hidhamtoota siyaasaa himani. Himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohammad jala jiran hunda keessaa himatamtoonni 4 Jawaariin dabalatee dhimmi isaanii dhaddacha isaan irratti hin argaminitti akka ilaalamu jechuun manni murtii olaanaa federaalaa jala murtii kennuu isaatiin wal qabatee gareen abukaattota jala murtichi sirrii miti jechuun oliyyannoo isaan fudhataniin manni murtii waliigalaa federaalaa har'a oliyyannoo dhaggeeffachuu isaa abukaattoon hidhamtoota siyaasaa fi gorsaan seeraa obbo Gammachuu Guutamaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himanii jiru. Himatamtoota 4 dhimmi isaanii bakka isaan hin jirretti akka ilaalamu jala murtiin kenname kunneenis obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi obbo Dajanee Xaafaa yoo ta'an jala murtiin dhimma isaanii irratti ji'ootaan dura kenname sirrii miti jechuun karaa abukaattoo isaanii oliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaa dhimmoota oliyyata yakkaatti dhiyeeffachuun har'a dhageessisanii jiru. Obbo Jawaar faan beellama duraarraa marsaa 2 fi isaa ol of hambisuun dhaddacha irratti dhiyaachuu diduu turuu isaaniitiin wal qabsiisuun xalayaa mana murtiif barreessaniin olaantummaan seeraa fi murteen mana murtii kabajamaa waan hin jirreef hin dhiyaannu jechuun sababa mana murtii irraa of ugguruu isaanii akka ibsan gabaasuun keenya ni yaadatama. Bu'uuruma xalayaa isaan mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhaddachi akka farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera tokkoffaatiif barreessan kanaan manni murtichaas kana booda dhimmi himatamtoota 4 kanaa bakka isaan hin jirretti haa ilaalamu jechuun jala murtii erga kennee booda sagalee ragaa baatota bakka isaan hin jirretti fudhachuuf beellama bulfachuunsaa ni yaadatama. Hidhamtoonni siyaasaa kunneenis manni murtichaa gaaffii olaantummaa seeraa akka kabajamuu fi murteen manni murtii murteessu poolisii fi abbaa alangaa biratti akka eegamuuf jecha nuti gaafanne deebii faallaa argate jechuun karaa abukaattoo isaanii mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyata dhiyeeffachuu isaanii miseensi gurmuu abukaattota hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Gammachuu Guutamaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himanii jiru. Manni murtii waliigalaa federaalaas dhaddacha har'a ooleen oliyyannoo obbo Jawaar faa erga dhaggeeffatee booda beellama itti aanu jala murtii kennuuf sadaasa 24 bara 2014tti beellama bulfatee jira. Gama biraatiin beellamni manni murtii olaanaa federaalaa sagalee ragaa abbaa alangaa dhaga'uuf qabatee ture sababa oliyyannoo himatamtoota kanaa fi sababa oliyyannoo abbaan alangaa yeroo lammaffaaf ragaan golgaa duubatti naaf haa dhiyaatu jechuun iyyatee jiruuf yeroof dhorgamee jiraachuu obbo Gammachuu Guutamaa himanii jiru. Oduu teenya itti aanuun godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhumuugaa magaalaa Sanbatee guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF to'achuu hordofee waraanni Abiyyi Ahmad halkan edaa sa'aatii 4 irraa jalqabee xiyyaaraan haleellaa uummata nagaa irratti raawwachuun dhaga'ame. Haleellaan xiyyaaraa kun hamma barii har'aatti kan ture yoo ta'u maatii tokko keessaa lubbuun namoota hedduu akka dabartee Oromiyaa miidiyaa neetwoork odeeffatee jira. Gabaasa Faayisaa Eliyaas qindeessite Muhammad Fantaalleetu dubbisa. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhumuugaa magaalaa Sanbatee guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF to'achuu hordofe
Waraanni Abiyyi Ahmad halkanidhaa sa'aatii 4 irraa jalqabee xiyyaaran haleellaa uummata nagaa irratti raawwachuun dhagahame. Haleellaan xiyyaaraa kun hamma barii har'aatti kan ture yoo ta'u, maatii tokko keessaa lubbuun namoota hedduu akka dabarte OMN odeeffateera. Kana malees manneen namoota baay'ee barbadaa'anii jiru. Hawaasni immoo haleellaa kana sodaachuun iddoo biraatti baqachuuf kan dirqaman ta'uudha OMN kan odeeffate. Lolli yeroo ammaa magaalaa Sanbatee irraa kiiloomeetira 8 hanga 10 fagaattee kan argamtu magaalaa Baatee fi Garbii keessatti gaggeeffamaa jira. Haalli nageenyaa garas jiru immoo hammaataa ta'uutu himama. Rakkoo akka godinichaatti dhalate kan adda durummaan kan raawwachiisaa jiru Alamuu Simee akka ta'e kan himamu jiraatan garasii dubbifne. Namoonni ajjeefamanis akka hin awwaalamne maatii wareegamtoota ugguranii jiraachuun ibsameera. Walumaa galatti aanicha keessatti namoota suuraa artist Hacaaluu Hundeessaa fi Jawaar Mahammad akkasumas alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabu qabatan adamsuun ajjeesaa jiru. Dulli qindaa'aan Oromoota walloo irratti humnoota biltiginnaatti raawwatamaa jiru cimeetti dhufeera. Uummanni Oromoo sagalee akka ta'uufis gaafatu. Oromoonni walloo guutuu naannoo Oromiyaatti labsiin uggura sochii labsame muddama siyaasaa fi waraana Itoophiyaa raasaa jiru hordofee giddugala wal morkii siyaas dinagdee Itoophiyaa tamtaate Oromiyaa keessatti labsiin uggura sochii labsame. Labsiin uggura sochii kun guutummaa Oromiyaa keessatti galgala sa'aatii 2 hanga halkan barii sa'aatii 11 fi daqiiqaa 30tti sochiin namaa kan daangeffame yoo ta'u, sochiin konkolaataa ammoo hanga galgala sa'aatii 2 qofa kan kaa'amedha. Qajeelfamni daangeffama sochii kana irra kaa'ame halkan sakatta'insa daandii fi iddoowwan adda addaatti kan taasifamu akkasumas daldala seeraan alaa irratti kan xiyyeeffatedha. Dabalataanis dhaabbilee mootummaa fi hawaasaa irratti kan xiyyeeffatedha. Daangeffamni sochii Oromiyaa keessatti labsame kun muddama guddaa bulchiinsi Abiy Ahmad keessa seenee mul'isaa jiru yaada kennattoonni. Labsii muddamaa guutuu Itoophiyaa keessatti labsame dhalattoonni Oromoo fi Tigree eenyummaa isaanii qofaaf kutaalee biyyattii garaagaraa keessaa guuramanii hidhamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Siraaj sabaaftu gabaase. Sirni bilxiginnaa dhalattoota Tigraay Finfinnee fi guutuu biyyattii keessatti hidhamaa jiran akka booji'amtoota waraanaatti dhiyeessaa jiraachuun saaxilame. Yeroo ammaa guutuu biyyattii keessatti dhalattoota Tigraay fi ilmaan Oromoo sababa eenyummaa isaanii qofaaf adamsamanii ajjeefamaa, saamamaa fi ukkaamsamaa kan jiran yoo ta'u, dabballoota isaa abdii kutatuun faffacaan jajjabeessuuf diraamaa kana hojjetaa jiraachuu keessa beektonni dabalata qabna. Sirni bilxiginnaa dhalattoota Tigraay Finfinnee fi guutuu biyyattii keessatti hidhamaa jiran akka booji'amtoota waraanaatti dhiyeessaa jiraachuun saaxilame. Haleellaa addoota waraanaa hedduu irratti isa mudateen loltoonni kumaatamaan lakkaa'aman kan irraa booji'aman waraanni bilxiginnaa dhalattoota Tigraay bakkoota garaagaraatti ukkaamfamaa jiran akka booji'amtoota waraanaatti dhiyeessuuf yaalaa ja'amee jira. Yeroo ammaa guutuu biyyattii keessatti dhalattoota Tigraay fi ilmaan Oromoo sababa eenyummaa isaanii qofaan adamsamanii ajjeefamaa, saamamaa fi ukkaamsamaa kan jiran yoo ta'u, sirnichi dabballoota isaa abdii kutuun faffaca'utti jiran jajjabeessuuf diraamaa kan hojjetaa akka jiru keessa beektonni ni dubbatu. Yeroo dhihoo as hidhaa, saamichaa fi ajjeechaan eenyummaa irratti xiyyeeffate lammiilee nagaa Finfinnee fi naannawa isheetti hammaataa adeemuu dhaabbileen idil addunyaa fi miidiyaaleen hedduun gabaasaa turani. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasaa tibba kana baaseen dhalattoonni Tigraay Finfinneetti Tigree ta'uu isaanii qofaaf sababa tokkoon malee hidhamaa fi dararamaa jiraachuu ibsee ture. Bifuma wal fakkaatuun dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Amnesty International namoonni hedduun sababa tokkoon malee eenyummaa isaaniitiin hidhamaa jiru jechuun dararaa sirni bilxiginnaa geessisaa jiru irratti gabaasaa bal'aa baaseeti jira. Sirni Abiy Ahmadiin durfamu lammiilee nagaa hidhuudhaan diraamaa booji'amtoota waraanaa fakkeessuun dhiyeessuun kun kan jalqabaatii miti kan jedhan maddeen keessoo sirnicha baatii 2 duras dargaggoota dhalattoota Tigraay ta'anii fi biyya Saawud Arabiyaa irraa biyyatti deebi'an irratti diraamaa wal fakkaataa hojjetaa turuu isaanii ni yaadatama. Oduu teenya xumuraatiin Soomaaliyaan loltoota Yuugaandaa irratti du'a murteessuun VOA'n gabaase. Waraana gamtaa Afrikaa keessa tajaajilaa kan turan loltoonni Yuugaandaa 5 himata hagayya keessa namoota nagaa 7 ajjeestanii jirtu jechuun irratti banameen yakkamtoota ta'uun irratti mirkanaa'e. Loltoota kanneen keessaa namoonni 2 murteen du'aa irratti murtaa'ee jira. Muhammad Fantaalee
dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. In political and security stabilization efforts in Somalia. Somalia loltoota Uganda irratti murteessu VON gabaasem waraana gamtaa Afrikaa keessan tajaajilaa kan turan loltoonni Uganda shan himata hagayya keessa namoota nagaa torba ajjeestanii jirtu jechuun himatamaniin yakkamtoota ta'uun irratti mirkanaa'e. Namoonni nagaa kunneen yeroo golween keessatti loltoota gamtaa Afrikaa fi hidhattoota Al-Shabaab gidduutti lolli gaggeeffamaa ture karaa seeraan alaan ajjeefamuu isaanii gamtaan Afrikaa ibseera. Loltoonni Uganda waraana gamtaa Afrikaa keessa tajaajilaa turan kanneen namoota nagaa torba ajjeestan jechuun himanni hagayya keessa irratti baname lakkoofsan namoota shanidha. Loltoota kanneen keessaa lama irratti murteen du'aa yoo murtaa'u kan hafan sadi irratti ammoo hidhaan waggoota 39 irratti murtaa'utu gabaafame. Loltoonni sadan kunneen Ugandatti deebifanii murtee hidhaa isaanii mana hidhaa achi jirutti dabarsu. Gama biraatiin humna AMISOM Africa Union Somalia keessatti waggaa 14 tajaajilaa ture. 2020 keessaa walakkaa ol kan ta'an loltoota Ugandaati. Humni kun hidhattoota Al-Shabaab Somalia keessatti humna cimaa qaban lolaa akka turetu himamam. Loltoota Uganda kana bobbaasuuf murtoo Ugandaan goote kun kan dhufe African Union sochii waraana Somalia keessatti qabu guddisuu akka barbaadu beeksisu isaanii ji'a tokko booda yoo ta'u kunis UN fi mootummaa Somaaliyaan raggaasifamuu qaba jedhame. Gabaasa BBC irraa qindeeffanneen ergamni keenya Somaaliyaa keessatti humnoota Al-Shabaab fi hidhattoota biroo dadhabsiisuudhaan kana gochuufis nageenya uummataa nagaa eeguuf itti gaafatamummaa hunda qabna jechuun koomaandarri Uganda Birgaadeer Jeneraal Doon Nabaasaa ibsa sanbata baasaniin himanii jiru. Maatiin namoota ajjeefamanii tokko tokkoon dhaddacha Ugandaan qindeeffame magaalaa guddittii Somaaliyaa Maqdishoo keessatti gaggeeffame irratti argamu isaanii VON gabaaseera. Maddi VOA fi BBC dha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isa hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaataa oduu isinitti himuun isin faanatan turte Anneemaa Umarii gama ogummaa kaameeraa fi gulaallee suur-sagaatiin Tuujii Muhammad nafaana ture. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee Oromiyaa miidiyaa neetwork tanneen hafanii waliin turtii gaarii. Hawaasa Oromoon kutaan Dirreedaa magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraachan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas jiraatu koree qindeessitu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'u sadaasa 17 bara 2021 galgala sa'aatii 6 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaataniif waamichi dhiyaateera. Director olaanaan OMN Muhammad Abbash, ulaalaan muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Hampiter Hotel 4795 Dean Martin Drive Las Vegas.